Anaan baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Sadarkaa dubbachuudhaan magaalaa Gimbii keessatti manni barumsaa akkasii jalqaba irratti bara kana kaayyoon mootummaan xiyyeeffannoo itti laatee asiif carraa addanaatti banuu gochuunsa baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'amee jira. Mootummaan amma yeroo ammaa kana akkasa yeroo duraa dhakaa bu'uuraa kaa'anii deemuun hin jiru amma dhakaa bu'uuraan kan kaa'amu edda wanti hundumti xumurame boodadha. Edda hojjetamuun isaatti amaname boodadha jechuudha. Kanaaf dhakaa bu'uuraa keenyaan achumaan ijaarsitti fufu waan ta'eef kana mootummaa irraa abdii guddaa qabna akka ijaaramus hin shakkinu jechuudha. Hayyuun kanaan dura maqaa waamsaa ture as keessa ba'uusaa irratti baay'ee yaaddootu ture. Amma garuu manni barumsaa moodela iddoo kanatti banamuunsaa barattoota ciccimaa sammuu ciccimaa qaban dandeettii ciccimaa qaban baasee akka biyyaas akka addunyaattis ummata akka tajaajilan gochuudhaa fi furtuudha waan ta'eef guyyaa irratti kun addanatti argamuun isaaniif carraa guddaadha. Jireenyaa fi misooma magaalaa Gimbii godina kana keessatti hojjetamu keessa isa hangafaadha jedheen ilaala. Milkaa'ina hojii kanaatiif keessumaa manni barumsaa kun akka asitti banamu hawaasni addanaa yeroo manni barumsaa kun ijaaramu kunis keessa buune humna keenyaan maallaqa keenyaan waan barbaachisaa ta'e deeggarsa gochuudhaaf bukkee jirra waan ta'eef yeroo kun ijaaramu hawaasni naannoo kanaa akka inni tumsu akka inni kunuunsa godhu namoota warra jaalan kana akka jajjabeessu akka wanti kun galma ga'uuf dadammaqiinsa ta'u hin goona bira dhaabbannaa. Kan ijaaru mootummaadha garuu manni barumsaa nuuf ijaarama. Lafa keenya irratti ijaarama naannoo keenya irratti ijaarama waan ta'eef warra ijaaru kana bukkee dhaabbachuudhaan nageenya isaanii kabachiisuudhaan waan barbaadamu hundaan bukkee dhaabbachuuf jajjabeessuudhaan anis duukaan hiriiraa uummatis duukaa hiriiruu qaban jedha. Wallaggaa biyya gootota gurguddaa biqilchite kana boodas piroofeesaroota, dooktaroota, aartistoota namoota ciccimoon as keessatti baratanii akkuma kanaan duraa akka isaan ba'anii fi dhufanii isin ilaalanii iddoo kanatti rakkoo keessan furuuf mana barumsaa ispeeshaal iskuulii ta'ee iddoo kanatti isiniif ijaaruuf dhufanii dhagaa bu'uuraa kaa'aniiru. Kanaaf baay'ee isaanitti gammannaa, baay'ee isaan kabajnaa, baay'ee isaan jaallannaa. Piroofeesar Biraanuu galateeffachuuf isin duratti Piroofeesar Biraanuun akkuma duratti itti aanaa kaantibaan kaasee qulqullina barnoota biyya kanaa jabeessuuf baay'ee hojjechaa jiru. Madaalliin hojjetu Itoophiyaa walqixa ilaalu kana keessatti carraan nu kenname motor biskilitii aanaalee 305 ሞተር 305 ቢተድኒ ነው ከነኒ ጅሩ ገላቶማ የቹኒ በር የኢትዮጵያን ትምህርት ጥራት ለማሻሻል በተለያዩ መንገዶች እየሄድን እንደሆነ ታውቃላችሁ። ከነኚህ ውስጥ አንዱ የትምህርት ቤቶችን መሰረተ ልማት በጥሩ ሁኔታ ለተማሪዎች በሚመች መልኩ ዘመናዊ ትምህርትን የዋጀ በሆነ መልኩ መሰራት አለበት የሚል በዚህ 2 ወር ወይም 3 ወር ኮንስትራክሽን እንጀምራለን። የሚሰራው ኮንትራክተር ጋር ተነጋግረናል። አርኪቴክቶች በቅርብ ወደዚህ ይመጣሉ። መሬቱንና ዲዛይኑን ለማጣጣም እሱ ከተጣጣመ በኋላ በቶሎ ስራ ተጀምሮ 1 አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እንዲጠናቀቅ ነው የምንፈልገው የዚህ አዳሪ ትምህርት ቤት። ምናልባት የዚህ ሀገር ትምህርት የተሻለ ቦታ ላይ እንዲቀመጥ አንድ ማድረግ ያለብን የመምህራንን ክብር መመለስ ነው። ትምህርት ለትውልድ ፕሮግራም ከዶክተር አብይ ጋር በጋራ የተጀመረው ትምህርት ቤቶችን የመስራት ስራ በጣም ብዙ ትምህርት ቤቶችን አድሰናል። በጣም ብዙ አዳዲስ ክፍሎችን ሰርተናል። ከ17000 በላይ ትምህርት ቤቶች ነው በአገር ውስጥ እንትን ያደረግነው በህብረተሰቡ መዋጮ። ይሄ ግን በራሳችን ትምህርት ሚኒስቴር ከተለያየ ፈንድ ካገኘው ውስጥ የሚሰራቸው ሞዴል ትምህርት ቤቶች ናቸውና ይሄን ሞዴል ትምህርት ቤት የተወሰነ ጊዜ ሊያማችሁ ይችል ይሆናል። ይሄ ትምህርት መክበዱ ፈተና መውደቁ ምናምን ይሄን የምናረገው ግን ለአገር ነው። ይሄን የምናረገው ለእናንተ ነው። በስም ብቻ ትምህርት ተማራችሁ ተብሎ ከምትወጡ ዕውቀት ይዛችሁ የምትወጡበት ዕውቀት ይዛችሁ ደግሞ አገራችሁን የምታገለግሉበት ዕውቀት ይዛችሁ እዚህ አሁን ወለጋ ከገባችባት አይነት የጦርነት የምናምን እንትን ወጥቶ አገር የማሳደግ በሰላም አብሮ መኖር የሚቻልበትን ዕውቀት መያዝ የምንችለው ልጆቻችንን በጥሩ ሁኔታ በዕውቀትና በግብረ ገብነት ማነጽ ስንችል ነው። ይሄ በጣም ለኑሯችን ለመኖር አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው።